Ashama harka fuunee daawwattootaa fi kabajamtoota chaanaalaa Dr. Firaa. Baay'ee kabooda irras viidiyoo biraatiin walitti deebinee jira. Baay'ee akka isinirraa badeetiin jira TikTokaa fi YouTube'aanoo. Wayifin badee hanga uuma gaariidhaaf hin badee. Ilmootoon naa dhalate alhamdulillah saniin badee. Arra video haarii ani isinii dhufeetiin jira jechuudha. Video waa'ee fayyaa isin barsiistu tan tippii fayyaa yookaan waan takka tarraa baratan jedhanii yaadan isinii dhufeetiin jira. Akkuma barametti chaanaala kana subscribe godhaa. Video tanaas like godhaan isin jira. Chaanaala kana YouTube nama kuma 22 jira. Waan gaariidha. Garuu viidiyooleen teenya ammallee view hin qabdu jechuudha. Namni hedduu ilaaluutti hin jiru. Isin warri viidiyoon tun isin bira geessu warri ilaaltan please like godhaa. Akka nama hedduu bira geessu viidiyoon tun like teessan hedduu takka na fayyaddi. Viidiyoon tun vaayiraala kana baatu goote like na godhaan isinidha. Arraan tana akkumaan isin hime viidiyoo waa'ee barnoota fayyaatiin isin dhufe. Kunis yoo qufaa qabaattan yoo kubbantii isinitti jiraatte yoo laagaan isin dhukkubde dawaa effektiivii taateetiin isiniif daleedu tan mana keessatti qopheeffatanii waan kana hundi ofirraa ooftaniin isiniif himuu dhufe jechuudha arraan. Viidiyoo tanarraa akka waa baratan abdiin qabaa. Akka viidiyoon tunis isiniif taatu abdiin guutuun qabaa. Sadeefuu akkumaan isiniin jee laayikii godhaa eegala sheeris godhaa jechuudha viidiyoo tana hiriyyootaan isiniif. Akkuma beekamu Qufaafi Qabbanaa fi laagaan nama dhukkuboota walirra deemu kan nama hedduu irratti baramaa ta'e jechuudha. Dhukkuboonni kun yeroo qabbanaatti jiranii yeroo occasion adda addaatti nama dhufanii dhukkuba mana namaatti illee dhaqanii dawaatti illee dheetanii illee dawaa isiniif hin kennamne jechuudha. Akkuma irraftii bootanii fi waan oobutuu akka fudhatan isinitti himanidha jechuudha. Wanneen amma isiniif himuu deemu kun. Saniifuu dhukkuboota kanaaf dawaa bareedduu mana keessa qopheeffatanii akkuma takkatti fayyaa teessan deeffattanii isinii himna jechuudha. Dawaa tana qopheeffachuuf wanni nu barbaachisu zanjabiilaa fi deemaa qofa jechuudha. Waan lameen kana qofaanii dawaa bareeddoo tana qopheessina jechuudha arraan. Sonkaa dhuma viidiyoo tana na waliin turan isinidha. Dawaaleen lameen tuni dawaa jajjabduu uummanni durirraa itti fayyadamaa dhufeedha jechuudha. Dawaan zanjabiilaa fi deemaa tun. Osoon akkaataa dawaa tanatti qopheeffatan isiniif hin himne dura mee faayidaalee zanjabiilaatii fi deemaa asumaan haa isiniif himu dura irratti. Takkaffaa zanjabiilaa. Zanjabiilli isin akka qalbii ilaaltan kan mana keessaa qabdan kun waa hedduu faayidaa qaba jechuudha. Takkaffaa inflameeshina yookaan dhukkubbii qaama keessaa qaban yoo iita qaban yoo bikki takka nu diimattee infleemar nu taatee nu dhukkubde san nurraa fayyisa jechuudha zanjabiilli. Zanjabiilli ammas akka daajeeshina yookaan daakaminsa nyaataattis akka daakaminsa nyaataa keessatti hedduu nu gargaara jechuudha. Ammas infekshina nurraa dhooka jechuudha zanjabiilli. Dawaa uumamaa tan hedduu takka gaariitii jechuudha zanjabiilli. So lammaffaa irratti faayidaa deemaatti ilaallaa. Faayidaa deemaa isiniif immoo hin feesu jechuudha. Maaliif jennaan isin hundinuu ni beektan deemii maaliif akka faayidaa qabu. Takkaffaa irratti isinuma yaadachiisu deemii qaama keenya akka nu jabaatu godha. Kunis immunitii teenya ol kaasa jechuudha. Akka qaamni keenya dhukkuba ofirraa dhorkuu danda'u godha. Yoo laagaan nu dhukkubde laagaa nurraa fayyisa. Yoo qufaa qabaannes akkasumatti qufaa nurraa oofa jechuudha. Kana isin hundinuu beektanii akka deema ganamuu fayyadamaa jirtanis namoonni beekan. Namoonni fayyadamaa. So isin maal yaadachiise jechuudha kana. So amma akkaataa dawaa sanatti qopheeffatanii isin himan sirriitti na hordofaa. Durarratti eegaluudhaaf zanjabiilaan kan isin goofuutaniiti irraa dhiitan horofa inni qabu irraa dhiitanii eega xixiqqeessanii mummurtanii jechuudha. Eega isa kana xixiqqeessanii mummurtanii bishaan owifattan jechuudha. Akka nama shaayii dhaabuutti bishaan owifatanii eega bishaan owistan san keessatti zanjabiila kana neexanii jechuudha. Eega zanjabiila kana bishaan keessa neexanii waliin owistanii irraa buustaniiti irraa xalalfattan jechuudha. Zanjabiila kana qufaasha isaa bishaan itti waliin owistan san irraa xalalchitan jechuudha. Eega wayitti naqattanii booda eega irraa xalalfattan booda isumaa owwaa kana deema maankaa lamatti naqattan jechuudha. Deema maankaa lama irratti neexanii jechuudha walitti laaqatanii osuma inni hin qabbanoon akkasii dhuydanii jechuudha. Kun akkuma takkatti laaga isin dhukkubdu isinirraa fayyisa, qufaa isin jiru isinirraa fayyisa, qabbanallee isinirraa oofaa jechuudha. Dawaa qalliitii miti.
So waan kana guyyaatti oggulama akka shaayii dhaabbattanii yoo dhuutan hedduu takka isin gargaara yeroo jiifafnee isin jiru yeroo qufaa qabdan yeroo laga isin dhukkubde jechuudha. Haala salphaadhaan akkanatti ofirraa oofuu dandeessanii guyyatti oggulama fayyadamtan jechuudha. So haala salphaan akkanatti dawaa bareeddoo tana qopheeffatanii yeroo jiifafnee isin qabee yeroo qaamni isin gaafatte yeroo laga isin dhukkubde yeroo qufaa qabdan yeroo qabbantii isin jirtu waan kanaan ofirraa oofuu dandeessanii gargaaruu dandeessanii dawaa scientifically proof taatee jirtu jechuudha dawaan tuni. Saniifuu kana hawwataniif gargaaruu dandeessanii isinidha. Viidiyoon teenya taaraa kana fakkaatti chaanala keenya please subscribe godhaa. Viidiyoo kanas like godhaan isinidha. Akkuma TikTok irratti viidiyoo vaayiraala na baasanitti asitti vaayiraala na baasa. Galatoomaan isinidha viidiyoo biraatiin akka walitti deebinu nagaan naa tura.